ira video in dogongortenan ega dogogore hayye jedetini dogongoratan dogongoro yelle ummatille hime wante fi ammas la warra gare shaadattille sheer gotani ustaz ibsa ustaz Xaayir Galatofa namoota waa'ee kana beekan dhufanii bakka tokkotti osoo wanni hundi clear ta'e gaarin itti fakkaata maaliif anillee nama hirmaate keessa tokko malee kophaa keessatti aangoo nan qabu hin jiru garuu addisu Beeytu ati birri account kiyyaratti miti kan galee account obboleessa keenya Abdi Raggaasaa ta'e nama biyyan turre waan ta'eef account isa raggale isatti illee share godhaan illee haa dhufu akkana godha akkana godha ati beeytu mi an ka aljiru kun hin beeka yoo birriin isaa miliyoona 16 kuma 200 kuma 7 fi kuma 79 fi 409 saantiba 79 gadi ta'e sigalemi anatu kalee kiyya baatee isa yaalchisa abbaa feeta wajjin isallee additullee warra amma maqaa yaamtu kan hunda wajjin deemaa statementii baata birrii yoo kanan ta'in yoo barbaadde mootu kunoo animmoo lakkii kanaa miti nu garsiisi yoo jette moo asirratti garsiisa. amma laalle akkina amma bar obboleessi keenya Abdiin silaa dhufe inni illee yaa'u silkii amma zabanni tole waan ta'eef statementii osoo naqniyyuu silkii keessallee mul'isuu hin danda'a waan ta'eef waan jiru osoo ifa ta'e anamma maqaan nabadu jira doktor wallahi billahi dubbiin qoosaan qoosaadha waan kana jalqaba ka jalqabe ana kophaa kiyya eegale waan kana erga eegale ammoo ani jidduudhaan biyya alaa deemee gaafa deebi'u ammoo wanni tokko faallaa taanaan anammoo bakki xiqqootti duba fakkeenyaaf amma egaa ustaad Raajaa waan kana post godhe waan kana ana irratti hirmaatu argiteeti hirmaadheen marsaa kana irratti marsaa jalqaba malee marsaa ta'utti hirmanne maaliif innaan dhimmi kun koreedhaan haasasu yaada jedhu fakkeenyaaf har'a guyyaa har'aa wal gennee marnee ture ustaadota baay'ee tokko walitti qabneetiin har'a. Ashi. Koree uumamee dhimma Abdi Raggaasaadha kana koreen haasochoosu koreen haa hojjetu jenneeti kanaan booda koreen haasochoosu jennee har'a doktorri sadaqan jiran yaa rabbi nu baase osuma deemnu fayyadoo seenii jiran yaa rabbi nu baase yaa rabbi nu baase. يا رب نباس نو وانا warri mootummallee na hordofaa beektaa isteetimentii baasanii na ergan inboxii haa deeme guru amma inboxii na ergame lakkoofsi kun kuma 16 moo miliyoona 6 laalime birriin kun meeqa amma na ergame inboxii qaama mootummaa irraa meeqa birriin kun dubbisi ummata miliyoona 16 fi kuma 200 fi kuma 76 fi 400 fi 9 saantiba 79 yaa akka jechuun kaisaa ta'uu ragaa doktor kaisaa ta'uu ragaa amma laali takka inni kaisaa ta'uu moo ragaan kunooti walii gala ka barbaade kunoo ma akkamiin beekna doktor Dhiisaa kan waliin dhugaare miti iyyuu la ashi morma isin ragaa karaa isin barbaadanii karaa isin barbaadan bakka inni dhufee yoo kana jechuun hin beekame inni illee bar hangana jedheen dubbanne bara gammaatti bar la doktor wanni beeku abdanii hangana ngahu hinga hayom jedhe ma yoom waan kana waasa dubbate abdina gamma waasa dubbanne baade waa'ee mallaqa Dubai itti gale la edin jedhe Mubarak musamma yaasin abbaa edin jedhe warra diratanii tuttanii jettanii ala miskiin ticha seetanii yigee birra mucaa torbee tokko keema taphatin xaxanii tuttutanii abdiin akkasa sagalee asii na xiqqanii jennaan maal tuttuke komentii jara ilaaleen deemaa na jalaan jedheni amma miti hundumaaf sagalee ta'e naan jettu mataan koo zeeroo na jira mana ariyatameen jira sababii amaddiin wallaahi azim mana qabu mana beera sababii sana deebii taphachuu dadhabe dhuftanii haasaa intanaatanii waliin dhaatanii intinaan jeela abdi salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh bagana gaannu jirtani bagana bagana bisi fayises waliin argine amin kale ko asli yoom si qaqqabe statementiin kun ammoo si qaqqabe amma na ergame akka ati gasira baay'ee gaariidha ayyee yeroo tokko na ilaali eesh yeroo tokko na ilaali ayyee
warra si wajjin gargaarsara ture hundatti share godhi birri yoo amma qadarin kurraa yoo bira tare itti guddiseera yeroo tokko na eega yeroo tokko qofa na eega kunne gidi baankii koodha nimbane update an godha aye update tarala update jira meeqan siin jedhee ka'e amma miliyoona 4 jette lakki miliyoona 4 wayinaan qataan jedhe miliyoona 5 wayin galee jiraan jedhe ma statementiin guutuun akkanan ta'u meeqa argaarta asli no ande miliyoona 5 kuma dhibbaa wayi argaara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangargaarin asli ko galatoom ulfaadha hawaasan jaallatta hawaasa falmite ani jechuun inni na beeku na beeka no ande bareedaa kun dhaggeeffadhu asli isin qaba jaani si wajjinaa siin beeku na garuu statementiin kun amma si ergame anillee amma si agarsiisaa jira. Takkaadhaan immoo qarshii 300 ol akkaawuntii Nigid Baankii irraa dabarsuun hin danda'amu. Miliyoona 16 meeqa kan dabarse immoo hawaasi kun isa argeera, Mubaarikii isa argeera, Idris isa argeera. Jazakallah Rabbi. Gaalee kabaayee jira kan irraa galee baay'ee namni hin jiru kun oliitii wal galaati barkaan si garsiisa. Gaariidha. Galeessa ba'uu ba'eessa galu rakkoon qabu. Galatoom. Salaamu alaikum warahmatullahi. Eeshiyaati miliyoona 5 nagarsiifte hayyee. Kuni eessaa akkamitti akkamitti kun yoo ka'ee nuti jira baran. Abdi. Akkaawuntii lama qabda. Abdiin deemuu qabdu bar abdi waan kana clear ta'uutu gaariidha amma maqaan dhugaa dubbachuudhaaf si qofaa miti Dr. Asliin si dura ana cafallaqaa ture at least haga rabbina laafis nu bachisee dhufe dhufuu qabda bilisa kiyya abdi raggaasaadha. Dhaggeeffadhu abdi na dhagaye abdi keenya na dhagaye rabbi si haa fayyisu birrii walii galatti guurame feetu waakkata feetu waakkachuu baatta. Wallahi kuno miliyoona 16 kuma 200 kuma 76 409 fi saantiba 79 allaqee daqqaqee no kunooti akkamitti odiitii walii galaa fidii walii jettan immootu kunooti lakkiin ta'uu yoo jedhan immootu oma rakkoon hin jiru Gakata gooticha kenna itti xiqqaataa abbaan jedhe immoo birrii dabaluu danda'a. Nuti uummata gowwoomsuun barbaadu. An uummata gowwoomsuun barbaadu. Dhimmi wanni asirratti uttaachisu. Doktor waasitti bu. Obboleessa kooti ati hiriyaa koo bira darbitee hojjetiin ture. Innammaa kun tarii walitti si buusuudha si dursisiisuudha moo shuuriidha warra baankiiti mee ragaggati be make sure wallahi make sure bakka kanuma sirraa mirkaneeffachuu man akka walitti himu maaliif beektaa gurbaa kana tiyyi doktor qoy Haydar doktor gurbaa kana tiyyi waan hubachuu qabdu jira wannati jette sirrii taanaan dhuguma garuu duula wayiitu wajjin jira duula duultonni jibbaa namummaa qabanu yoo akka carraa ta'ee waan kana qindeessanii sis maanoo xusiisuudhaa jedhan jedhetanii shuur meek shuurii erga taate kalaas bakka kunoo dhufeera galchi asiin namura ani heeydatu viidiyoo kaasee jala jira bar Dr. Asli ani tokko kana jibbu jaratu doktoratti ergeedheen dhiisi mul'isin jechuu kan ture ergammoo namoota jibbantu jiru qaama fedhe keessa iyyuu tarii jalatu beekaa akka godhe akka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fama laale obboloota kuwaasiin hubachaa jirtani aaruun barbaadu dubbachuun hin barbaadu nama achuutti dubbachuun hin barbaadu chaalenjii mataa koo keessa jira. Ijoollee qabdu yoo taatani ijoollee keessan isin qabeera. 16,000 galee taraani alhamdulillah hawaasa kootu na gargaare haa galatoomanii hawaasi bal'aan kun haa ulfaatu. Namni fayyaadhaan immoo qoosu madaa kana baadhee ofirratti waan anta baadhuuf hin qabu.
salphaadha akka ammaatti hojjedhee si erguu hin danda'a ediitiidhaan asliin kun salphaadha. Kun maqaa kos waan akkana godhi abdi asli kun yeroo tokko na dhaggeeffadhu bilees bannaati na dhokkuba na dhaggeeffadhu. Qoy maal dhaggeeffadhu rabbi si haa fayyidu xiqqoo na dhaggeeffadhu kaam maaloo bannaati asli kun dhugaa haruun barbaadu. Bilees ilaali amma waan ati naa dhaqamtu asli dura na dhaggeeffadhu naannoo biraa addaani dhaggeeffadhu. Kama dhugaa dhaggeeffadhu kama dhugaa dhaggeeffadhu. Waan gaafa gargaarsi eegalamerra haga har'aatti akkaawuntii keetirra seene odiitii naa baasi isteetimentii isaa fidi yoo birriin kanan dhufne kanaa gatta jechuudha. Aarsaa barbaachisu wallaahi nama rabbii lama jedhan ana fudhata. Gaafa gargaarsi eegalerraa kaati birrii akkaawuntii keetirra seene odiitii waliigalaa baasii fidi hin baaftee ati finnu taaneen immoo viidiyoo si dawwalee baasee si garsiisan. Dhugaadha Itoophiyaatti eeyyama abbaatiin ana akkaawuntii namaa isteetimentii baasuun dhoggadha. Ila dhugaadha. Dhaggeeffadhu. Birriin gaafa gargaarsa keetirraa rabbi waan kana si galchirraa kaasee dubbachuu maan dandeenye sitti maarraa miliyoona 16 fi 276 fi 409 galee siin jala obboleessa kenna amanii fudhadhu nama qabeessa si gargaaraa dhaqee rabbi si haa fayyisu. Shayyee alhamdulillah jedhee raamu ammallee bakka kanaa miti yoo zarfaa jette zirafo mina gabbanyine maaltu natti si aarta obboleessoo. No, sittara njiro wallahi maafan sittara wasa. Kana dhukkuba minaamin ati galu ummata ati hai. Ummatan batabbati wari na rabsulle waan fidu takkan jiru rabbi malee nama sodaadho obboleessa. La in arrabsina. Kana badana abdi please yeroo tokko na dhaggeeffadhu kaasuu. Wajjimee carraa walii yaa kennu mee yaa jiran as gubbaa haasa'uun faayidaa qabu amma furmaata yoo kenne hoo. Yeroo tokko. Furmaanni sheekotii fi guuraa turtan na sobsiisi sin jira deebitini. Abbaa feetan fidaa na sobsiisa obirriin kanan ta'in isin jira jira baran. Enee hiqqaxxaalu wallaahi islaamummaa keessaa isin ba'an yoo obirriin kun kanan ta'in deemaa fida. Maaliif nama hiqqaxxaalu fidi namni haidar sheekotii takka warra wajjin guuraa turtan birrii. Nama hundan finna dhaggeeffadhu mi'uut godhadhu taa'ee nama hundan finna heydar binti sheekota takkaan fidi hin fiddu taanan guutuu keessan isin saaxilan si jammar manni yaalaa qixxetti ispoonsara isinii ta'e miliyoona irraa meeqa akka isinii dhiisi hai amma naqqaa namaa jala deemtanii zayitii finneektanii uummata sobuu barbaaddanii abbaan fedhan najibba abbaa fedhan dhiisa sitti himan deemii fidi birrii kana hanqatu. Na dhaggeeffadhu nama hundaan fidaan. Sina dhaggeeffadhu nama hundaan fidaan. Amma warri as jirtan hundumti keessan ustaaz Abu Mu'az ustaaz Farhaan ustaaz Awwalitti illee sharba dhugaanni mooti namni 14,000 kun hundi naan morma. Ani miliyoona 16 guuramee yoo hanqate jettan hin dabaltan yookaan immootu birriin guuramee hin gayaa isin jechuu jira bakka halleqe ko. Miliyoona 9 gaafatan tirfii miliyoona 7 jiraas hin jiraara maal abbaa kennaa rabsita. Konka wanti garsiisaa jira kunoo isteetimentii baankii irraa baasee ija keetiin argaa jirtami hoola barbaaddu kalee kee uf keessaa baasii kenniif abdii namni birrii kennisiin jedhe hin jiru birriin ati guurte miliyoona 5 mitii siin jedhaa rabar enee yaalkutu yaalloo 5 miliyoona adeellam 16 ከምናምን ነው እናታችሁ አፈርት ብላ ውሾች ደማረስ ይያላ ከነቴቴ ማህይሚ lisan isi memira keessaabay waan kana tolchina yoo balisaqiya amma ustaaz sheekotitti Ustaz Farhan, Ustaz Awwal, Ustaz Ibsa, Ustaz Ennu, Ustaz Tahir Galato, Sayyaan Faankoota waan kana kallattii haa keenyu please. Ammallee Abdi Raggaasaadha hin bahin gastii irraa obboleessa kee. Adabadhu ta'i. Raggaxamuu yoo ta'e walii raggaxamuu jirra. Haa teenyu haqa jiru haa dubbannu waan nu gaafatan haa himnu mallaqni kun mallaqa uummataati. Miliyoona 5 haa ta'u. Qarshii tokkollee haa ta'u. Mallaqni kun mallaqa hawaasa eegate hawaasni sa'a barbaadetti komentii gadhiisa abbaan barbaade deemee haa nyaatamu birruu eehu komentii fidna jooni deemaa fida saniifi kunooti birriin waan cufa keetiin argaar asli qoy waan kana kaasimi baalla miliyoona 16 kuma 200 kuma 76 470 saantima 79 yoon ta'in kalee kiyya gurguradhee abdii yaachisaatiin jedha alleqe fida abbaa feetan sheeka abbaa feetanii fida hayyuu abbaa feetanii fida na sobsiisa birriin kun yoo kanan ta'in jedhee bara kanuma katiin jiraarru ko kana yoon taane ani isi kana yoon taane waan murtii isin natti furattan isinii fudha
maal ta'e ummanni fida deema kanaa miti haa jedhu lakki miliyoona 5 inni agarsiise kana haa jedhu fida deema ምነው ዝርፋ ነው እንደያዛችሁት ወረ 120